Majlisa lama gatii isaa madaalahaa ta'ee fi akkasuma kalara isaa miidhagaa akkasuma mutuyyuu saantii abbaa tiknisa 30ti. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuune Oromoo kiyya guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodini. Majlisa Arabiyaan asitti isin argitan kun hedduu miidhagaa kan tahee fi akkasuma mutuyyuu boondidiin isaa tokkoffaarraa kan uumame, inni lammaffaan isa kana hiriyaanti yookiin obboleettiin tiyyata sooshaal miidiyaa irraan na hordoftu kam akka keetii kamana kee jiru naa hojjedhu naan jette. Carqiin gaafsan kiyyaaf hojjetame amma waan jijjiirameef garuu kiyyumatti ka dhiyaatu hojjedhee fi kiyyuma jechuudha. Mee hanga xumuraatitti ilaaluu fi akkasuma immoo isa kana hedduu miidhagaa kan tahee fi abbaatti kinisa 30ti. Carqiin isaa bareedaadha. Akkasuma immoo tuyyuu boondidiin tokkoffaadha. Firii meetira 12. Tikkaan isaa 8, makaddaan isaallee 8. Hundumaayyuu isin ija keessan ilaaltanii hanga xumuraatitti viidiyoo lamaan iyyuu irraa hubadhaa, irraa ammootu fayyadama. Kalaraa fi diizaayinii akkasuma yookiin alwaana isaa isintuyyuu filata. Tiknisallee isintu filata. Meeshaadha kan isinii filadhu. Mee hanga xumuraatitti ilaaluudhaan viidiyoo kana subscribe, like. Sirriitti isin hubachiisuu barbaaduu fi akkasuma mootummaa aduun baay'ee jira meeshaa kana fe'uu fi ifa isinii godhuu barbaadu namoonni biyya keessallee majlisa kana jaalatanii ajajatan tokkoffaa irratti ziippii isaa kana itti aansuun ammoo qulqullina meeshaatii fi miidhagina. Viidiyoon har'aa kun aduu keessatti waraabamaa jira. Tikkaan isaallee ziippii qaba. Sirriitti hubadhaa. Kunoo tikkaan isaallee boondidiidha. Boondidii yookiin ammoo xibbii jechuudha. Wanni ani isinii godhuu barbaadu meeshaalee hunda isaatuyyuu viidiyoo amma isin argitan viidiyoon guyyaa jechuu baay'ee miidhagu yookiin hin bareedu garuu qulqullina meeshaa irraa kan tahee fi akkasuma ammoo tuyyuu tikkaa'aan kunillee xibbiidha irra dhaabadhee silaa isin agarsiisa lafti ganna rooba caalaa turuudha. Kanaaf inni kunillee boondidii yookiin xibbiidha jechuudha. Laaluu dandeessan. Gadi hillaa waan kana isin agarsiisuu barbaade irra dhaabachuu waan hin barbaanne miizana qaama biyya kun hojjete inni kun boondidii irraa dalagame. Itti aansuun ammoo tuyyuu majliisni illee akkasuma ziippii qaba. Ziippii qaba. Boondidii isaa laala haarayaa meeshaa alarraa jechuudha galee. Tiknisni isaa abbaa tiknisa 30 yookiin abbaa saantii 30. Tiknisa yookiin abbaa saantii 30ti. Luka ajajne meetira yookiin kaaree 12. Tikkaa 8. Makaddaan isaa 8 jechuudha. Amma akkasuma barsiifnu haga mooftaa qofa. Maaliif baay'ee aduudha. Hedduu aduun nama guddi. Kalara isaatti diizaayinii isaa laala. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa namni ajajachuu barbaadan jechuudha. Kalara kana qofaan osoo hin tahin kalara isin barbaadan. Kana jechuun alwaana isin feetaniif isiniif hojjetamaa. Kumni jira akkasii jira kana hin fedhu odoo hin tahin namni maggaarrajaa barbaadanillee maggaarrajaa walirratti maachi isinii gochuu yookiin xaqni isinii gochuu ni danda'a. Aduutu baay'ee na gubaa jira waan ta'eef aduu guyyaatiin meeshaa fe'uuf waan ta'eef akkuma jarjarree kalara isin feetan jechuudha. Kana qofaan miti amma kun liizariin seenaa liizarii miti. Namoonni tokko waan biliqliqee hin lubbaa'ettanii waan lubba'ullee miti liizarii miti carqituyyuu kan yaalaatti galeedha. Magariisa illee miti baay'ee jechuudha. Bifa goommana illee miti hedduu bifa baay'ee namatti tolu bakka kana jedhee ibsuu hin danda'u hedduu natti tole. Akkasuma mootuyyuu majlisa Arabiyaa majlisa kiyyallee namni ajajatee jira yoo danda'e aduun kun jechuudha. Namni dhubaate jechuudha. Dadhabsiisuu baate isallee isinii koraa baaga tokko inni kun meetira 12 ani kan amma isinii agarsiisaa jiru meetira 6 qofa jechuudha. Isinii galee meetira 6 qofa jechuudha. Meetira 12 kan isinii agarsiisu meetira 6. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kun obboleettii yookiin hiriyaatiyyaa kan sooshaal miidiyaa irraan hordoftu kam akka keetii si jaaladhaa majliisa akka keetii naa ajajisi jettee meetira 12 ajajeeti. Har'a walumaan laallaa viidiyoon garuu baay'ee na dadhabsiise. Isa kana qopheessaa teebilii illee akkanuma qabdi abbaa tiknisa 30ti. Wanni hundi akka kiyyaati. Kuni akkuma duraa baay'ee isinitti himuu barbaadu tikkaa'aa isaati mukni jala mukallee akkanuma barbaaddi. Namni ammoo kan mukaa hin barbaanne diizaayinii reekkisanii jechuudha. Tikkaa'aa boondidii osoo dalagattanii bareedaadha.
في ميشا إساق بوتو أما واحد آجر روفي barbaanne yookiin ammoo as dhiyeessuu hedduu hin dandeenye sababiin isaa dhugaara fudhatuun baay'ee tokko namiife kunillee firii 8. Inni kunis firii 8. Inni kunis firii 8. Inni kunillee firii sadela jalmeedhaa kun kaanitti. Inni kunis 8. Inni kunillee 8. 16. Inni kunillee firii 8. Maaliif mitira 12 waan ta'eef inni kunillee firii 8 akka firii. Muunni kunillee firii 8. Agubbaa taa'u kunillee firii 8. Kan ittiin dalagame majliis akka biyyaatti kan bakka keetiin aadan isiisi jettee tiknisnillee tiknisa 30 yookiin saantii 30 teebiliin ammoo akkuma teebilicha kanaati adii waan dhufetti jira teebiliin afurii xixiqqaa fi guddaa tokko qaba hunda isaa laala baay'ee aduu waan irra dhabsiisee fi meeshicha qofa isinii waraaba yoo dandeessu. Kuno isa kanallee itti nagaa fakkaataa. Isa kanallee ni jira jechuudha 8 ama waan aduu irra jiru. Hundi isaa 8 qaba. Mitiriin isaa mitirii 12. Mitiriin isaa mitirii 12. Tiknisni isaa tiknisa 30. Makaddaan isaa kun firii 8. Tikkaan isaa firii 8. Mukni tikkaa jalallee firii 8. Teebisni isaa guddaan tokko. Tidis bakka naaseen irratti haasoftaa